رحماني نبدا سيديني رحمتك يديني لك الحمد ربي أرجو مكيديني نبدا سيديني رحمتك يديني لك الحمد ربي أرجو مكيديني نبدا سيديني رحمتك يديني يا نمك لا إله إلا الله جبسي قبط ربي تصاتي معنا جيجك نايو قلبي ردائي لمو كرابي راهن ده مدن ده أواجه ربي راهر قمينو بهي مخلوق قبرو نبني نجابه كان اسمي ربي كان خشيطانة كان اتخاذاري كان مرادقه وياده والقهي طول ربي زيني نبدا سيديني رحمتك يديني يا نما لا إله إلا الله انقلب ويتمنى إساك صوتي قلال نما أبقى ننجد ربي وفي قلي قل أنتم ما رحمنت قلبي ساتي قلي أمر ربي يا قبر هيون قلي أنتين سقول ربي أوه ملي يا نما لا إله إلا الله انقلب أمري مسلمون تايو يا چيسي ملي دقته حرام فتح دقا أولين بلي غافنا ما تلي أكس فهمين ديني نبدا أفتديني رحمتك ديني يا مؤمن ربي في تاتي قلبي جا وقم دينك يا رب ورسي تلجا وانتنو قبرو خالقا توكجا نبي محمد قبل نبي جا قاري وان قبرو في سوكي تلجا كان نجاباني قلت ربي جا وجعل جوبنا خمر ربي جا هاي كانوا دانقا ربي في نبي جا ربي سانو خلقه قلت ساقل جا أكنو كنو جالنا نبي جا قمنا قمي سجا إرقما يسيب جني نبدا افتديني رحمتك ديني أيا بردنا من تسلما والله ربي كن نبدا سنعما الحمد لله يا موتي عالما أمنت إسلاما تجاجرون ما فرما تركنا كل المعنما سلاسة كاركنا لما دنيا تغمجون تنجرات ما أردت انجرات بروبدا فما يا الله يا رحمن ثبات نوغني نبدا افتديني رحمتك ديني والله ديبك أنا نما بدا فمنه جرّچن سينا ورقين بادن نرقى جراب دهبة موسى دغنه حقيقة صدر كاسا كنم بهمنه أمتان أرقدين كان يوم لنه ورقني سلا برهن ترقنه أيوة الأستاذ كجلا بريد كان جل فمنه يو يا دن ربي قد تكلفنه أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أكم جرتن أبوليين كينيا كان ilmaan Oromoo kan Islaamaa fi kan Kiristaanaa hundumti keessa akkuma kanaan dura beekamu gama Nasriyaanolee page jedhu kanaan Ustaaz Naasir Hamzaa wajjin ta'uudhaan obboleeyyan keenya gama amantii Islaamaatti fidaa turuun keenya ni yaadatamaa. Sababa hayyoonni Oromoo lagannaa nyaataa godhanii wal qabatee osoo ijoolleen hedduun gama amantii Islaamaatitti dhufuu barbaadanuu yeroodhaaf dabarfannee gama keessaatiin godhaa turre. Kanaaf guyyaa har'aa immoo walitti deebinee jirra. Obboleettii teenya Siifan kan jedhamtu qabannee dhufnee jirra. Kanaaf sagantaa keenya hanga xumura qophii keenyaatitti nu wajjin taa'aa isiniin jechaa ta'u gama Ustaazitti dabarsaa. Ustaaz faddalu. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا داوتوتا بيجي نسري أنولي كان فقو في دي هو جرتن هندي غيسانو بكا جرتنيتي ربين غا إسنورين هاجرات جتشارا أكوما جرتنيتي غا أكوما بليسي خينيا جئتي سببا قبسو أمتا أرمو بيا خيساتي في بيا ألاتي والكباتي
sagantaa keenya kan shahadaadhaa yeroodhaaf idduutti dhaabnee turre. Maaliif jennaan garuma duubaatiin kan shahadaa qabatus qabsiisu dhaabu osoo hin taanetti garuma duubaatiin godhaa turre, live illee godhaa hin turre. Amma gaa inshaallah qabsoon teenyillee itti fuufti, garuu immoo obboleeyyan keenya nyaata lagannaa waan lakkisanii jiraniif alhamdulillah bultii 40 booda maashaallah rabbiin fayyaa fi imaana isaanii haa kennu jechaadha. Duba gartee gaanutiif kuni gammachuu guddaadha. Obboleeyyan keenya duraan nu ooluun, hayyoonni keenya duraan nu ooluun kan waan iddumaan galanii rabbiidhaaf haa ga'u. Akkasumatti manguddoota keessattuu ustaazota shoora guddaa taphatan, ustaazota maqaa isaanii yoon dhehee gaaga isaaniif illee gaarii hin taane asumatti yeroo gaafa guyyaan dubbanni dhufa ol kaayyenne warroota halkanii guyyaa achi hin dhabamin nyaata kana isaan nyaachisuudhaaf yaalii guddaa godhan, gatii guddaa kafalan dhugumatti rabbi irraa jaalatu. Akkasumatti atleetota, akkasumatti manguddoota, akkasumatti hayyoota gurguddaa kan biyyatti qabdullee galatoonfachuu barbaada. Akkasumatti haadha sinqeetillee jechuudha. Sababa sanii wal qabatee gaa sagantaa keenya yeroo namni keenya gadda keessa jiruu fi hedduu rakkoo keessa jiru asirratti ol baanii nuti gammachuu namarratti gartee mul'atuun gaarii miti jechuudhaan baatii takka baatii lamatti waan dhiyaatu dhaabnee turre, garuu gara duubaatiin ittuma fufaa ture jechuudha. Arragaa Nasrii Anolee keessummaa cimaa obboleetii teenya nu qabatee, akkasumatti obboleessa keenya tokkollee jira. Sagantaa kana wanni irraa adda godhu obboleeyyan keenya kuni maashaallah eega shahadaa qabatee boodallee achumatti miti kalakkisnu yoo rabbi fedhee obboleessa keenya cimaa tokko Jamaal jaamu argannee inshaallah iddoo isaanitti jaalaltee argamtee rabbiif jecha akka wal jaalatanii nikaalleen akka sagantaa kana booda godhamu abdiin qaba. Meegaa gara siifanitti achi haa dabarru. Nasrii Anolee waan jettu yoo jiraate. Ayyaanis wanti an jedhu asirratti beekaa akkuma isin jettan obboleeyyan keenya kun guyyaa har'aa guyyaa gammachuu dachaadhaati. Tokko ammoo iyyuu guyyaa itti gama islaamummaatti obboleettiin teenya siifan dhuftuudha. Inni itti aanu ammoo guyyaa itti bultii halaalaa itti ijaaratanidha. Gammachuu lama walirra ooltee fi rabbiitu walitti qabee waan ta'eef alhamdulillah. Kanaaf obboleetti mateenyatti dabarree sana booda sagantaa shahadaati aansitanii jechaadha. Maashaallah, barakallahu fiik. Ayyee adde obboleettii too siifan eenyuti? Maal jetti? Siifan hundee. Siifan hundee abbaa kee reefumtan waliin haasawaa turre. Maashaallah duraan dursee dhugumatti abbaa kee galatoonfachuu barbaada. Maatii akka malee namatti tolu, maatii ulfina, maatii kabajaa, maatii dhugumatti. I think Oromoo jechuun nama akkasii jechuu fakkeenya guddaa haa abbaan kee. Nama Oromoo ta'uu qofaaf nu kabajee nu jaalatee intalti too intala teessanii, intalti too qabeenya keessanii, wanti isin intalti tiyyaa ni tole jettanii amantan ani wattakka gammachuu malee rakkootti hin qabu. Kuni Oromummaa ta'uu abbaan kee hojiidhaan ragaa isaa dhugumatti mirkaneessee jira. Dhugumatti maatii akkanaa keessatti dhalachuu keetiif akka nama Oromoo tokkotti, akka lammii tokkotti, akka dhiiga tokkotti dhugumatti abbaan kee keenya ta'uu, atilleen teenya ta'uudhaaf, nutilleen keessan ta'uudhaaf rabbiin waliin nu godhuudhaaf dhugumatti hedduu natti tola. Maatii ulfaatarraa gara maatii ulfaatatti seenaa jirta. Aannan lama haa walitti baqee jennaani. Kanaafuu wayyoomaa fi ulfina haa qabaatan. Dhugumatti maatii kee osoo hin galatoonfanne bira dabruu barbaanne. Hagumaan daqiiqaa muraasa dubbise san keessatti dhugumatti waa hedduu dharraa bare. Kanaafuu ulfaadhu galatoomii siifan meegaa gara shahaadatti dabarraa. Wanti shahadaa qabachuudhaaf gara amantii islaamaa kana seenuudhaaf maatii muslimaa ta'uudhaaf wanti si dirqaa jiru jira. Wanni dirqama islaamoo qabdayyoon islaameenneemuu namni sijjeesna sin jee, namni moosimiina sin jee, wanti akkasii jira. Moo fedhii keetiin dirqama rabbii, ajaja rabbii san guutuun qabaa.
ani muslima taheetiin uumamee muslima taheetiin addunyaa tanarraa galuu barbaada jettee fedhii keetiin itti amanteeti moo namni si dirqeeti? لك في المكيانني لو برباد Allahu akbar, Allahu akbar. Mee osoo sagantaa shahaadaa ittiin seenne wanti ati amantii islaamarraa dinqisiifatte wanti ati akkaan jaalattu kan laphee kee keessa hoggayyuu laphee kee keessa hin deemne munni ati dinqisiifachuu sitti akka malee si dinqi jira? Uffatarraa haa ta'u, nyaatarraa haa ta'u, amalarraa haa ta'u, salaatarraa haa ta'u, wanti ati amantii islaamaa kanarraa hoggayyuu sitti mul'atu kasi gammachiisu maaltu jira? yeroo baay'ee yeroo salatii godhan baay'ee natti tola yeroo quraana dubbisan baay'ee natti tola Allahu akbar. jaalannaan gara isaa dhufu. ما شاء الله الحمد لله رب العالمين وقو آية كان رجيس بيتو ستوليتشو قرآن ربي نتتوليتشون هذه معجزة ربي سبحانه وتعالى كنافو قرا شهادتي أدبرو الفادو قلتومي ماتي الفات الرارفتي كبجان تيسن ها أمالي تفوفتون جاء أمانتي إسلام السين وراف هما لما تكا جتش لما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هكذا سميسين ربي تكوها هكان قبرماته إسان لقومسا رقام بها إرقمان نبي محمد نبي إرقما ربي تهو رقام بها هكذا نمان شهادتي جتشون هكذا رقابه جتشون هكذا نما هكذا إسلام ما قوتتي سنتي جورا قرس هذا برو نجلا جئي أفان عربات جنة إقصودا أفان أرمي فاتين هنا إن شاء الله كوبيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله يا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله رقام بها نين دقومسا نين بيخة قبرمان حقا هنجرو الله قف ملي رقام بها محمد صلى الله عليه وسلم إرجما ربي في قبرك ربي تو أكسما عيسان نبي عيسان قبرك ربي إرجما ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ولله الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه رقمتي ربي أفقلني هاجو ربي إساتك حق أن جبر ما تهيسن خان خليساس إسلام ما أسونو تنقافتين نوخن الرانتناس فري إساتين جال الإساتين الرتين ترسيسي ربي أفقلني هاجو إسلام ما تنافل لي سفر إساتي فربي أفقلني هاجو
arraan tana ati obboleettii nama biliyoona 1.8 arraan tana ati arrarraa jalqabee namoonni muslimaa kan du'aniis kan jiraniis obboleeyyan keeti namoonni arraan tana gartee laa ilaaha illallah jaan hundinuu haqa obbolummaa muslimaa 6 jira san nurraa qabda san sirraa qabna gammachuun tee gammachuu teenya osoo akka lammittis akka hawaasattis osoo gammachuun tee gammachuu teenya taatu amma immoo dabalamtee irra akkasumatti dirqamni walirraa qabnu dachaatii argamee jira baga rabbiin subhanahu wa ta'ala gara amantii rabbiin addunyaa tana uumeetiif baga rabbiin si fide baga rabbiin si deebise ulfaadhu wayyoomi kabajarra jiraadhu ulfinarra jiraadhu ati arraan tanarraa eegaltee namni muslimaa abbaan kiyya abbaa keeti haati tiyya haadhateeti abbaan keetis abbuma kee osoo tahuu akkasumatti kabajaadhaa fi jaalalaan akkuma kaleessaadhaa fi abbaa kee waliin jiraachaa turtetti kabajaa isaaniif qabdu san daran cimsitee waan isaan siin ja'an daran cimsitee dhageewuu keessatti obbolummaa warra maatii keetis obboleeyyan keetis akkasumatti akka waliin jiraattu kanallee siidhaamuu barbaada isaan kiristaana taatiif islaama taateef waliin jireenya keessatti wal kabajuu wal hammatuu gargaarsa barbaade walii godhuu isaan bira dhaabbatuun sirraa hin ka'u akkasumatti ammallee dirqamni isaas itti fuufa kanaafuu galatoomi yoo dhaamsi hawaasaaf qabdu hin jiraanne insha Allah gaa obboleessa keenya Jamaal isaa yoo rabbii fedhee gara isaatti badruun nikaha si godha arraan tana gammachuun tee gammachuu dachaati gammachuu arraan tana akka waan guyyaa dhalatteeti guyyuma dhalattee kana ammas nikaha godhamuu deemta ajaa'iba rabbi subhanallah ati amma ilmoo haaree dhalattee ta cubbuu takka illee hin qabne akkuma isiin dhalatteen akka cubbuttu isin seenneef rabbiin obboleessa gaarii Jamaal rabbiilleen isin jaalachiisee gara nikahaatti illee rabbiin subhanahu wa ta'ala si mijjeesu jira jechuudha gammachuu lama ta bakka takka hiree taatee nama hedduudhaaf hin argamne rabbi bakka takkaa si uumetu kanaafuu rabbiidhaaf galata galchi abbaa manaa keetiis ka amantii tana daran si barsiisee si jaalachiisee sababa isaatiin amantii kana inumaa daran jaalattee rabbii kee daran gabbartu rabbi si haa godhu warra waliin turu warra waliin waaru rabbi si haa godhu nasrigaa dhugumatti ani gammachuun yeroo gargar gammachuu keessa waan hin ji'uu fi waan dhiisullee ni wallaala haasawallee idduudhaan qalbiin na fudhatti dhugumatti guyyaan akkanaa kun nama rabbiin jaalateef qofaaf kan nama duba dhugumatti hireen obboleettiin teenya qabdu tun nuti arraan tana dilii ta dabartee san gartee waan dhaloota irraa ilaa irraa goone rabbiin yoo fedhe nu araarama yoo fedhe nuuf hin dhiisu beek akkuma rabbi rahmata isaatiin beek garuu obboleettiin teenya tun rabbiin rasuulli alayhi salaam wanti islaamummaa dura isiin dogoggoraan hojjettee yoo jiraatte yoo islaamummaa dura kijibdee jiraatte yoo osoo islaamummaa dura gartee isiin tun salaatiin hin soomaniin lalamata meeqa guutuu kan hin soomaniin kan hin salaatiin rabbiin waan takka badii qabda je'ee ittiin qabu garte nuti amma amata 30 meeqaan jira badiina amata 30 meeqa dalage yooniin hin salaatiin yooniin hin soomaniin ittiin gaafatama isiin amata meeqa yoo arraan tana dura hin soomaniin hin salaatiin ittiin gaafatamtu cubbuu takka illee hin qabdu jechuudha guyyaa arraan tanarraa shahadaa isiin qabatteerraa dirqama gartee namni muslimarra jiru isirra jira jechuudha kanaafuu obboleettii tiyyaa kana boodaati akka fedhettiin jiraadhaa jechuun kontraata saayina gootee jirta kontraata giseen siin jedhu namni tokko mana namaa tokko keessa gisee jiraatu mana namaa kana keessa jiraatu meeshaa mana kiyyaan irraa hin cabsin mana kana gartee sa'a akkanaa seeni sa'a akkanaa bahi je'ee seeraa fi heera yoo sirra kaa'e kontraata san nama hojjettuuf san waan akkanaa naa godhi damoosni akkana waan akkanaa yoo hin goone an damoosa siif hin kennu yoo sin jedhe kontraata saayina gootaa jechuudha fakkeenyaaf waan obboleeyyan keenya warri Dubaay dhuftan mana namaa yoo hojjettan haa jennu takka ammoo hojii takka keessa yoo seentan kontraata saayina gootan sa'a akkanarraa sa'a akkanaa hojiteetiin hojjedha sa'a akkanarraa sa'a akkanaa ammoo ni rafa sa'a akkanarraa sa'a akkanaa ni nyaadha sa'a akkanarraa ammoo waan akkanaatiin godha jettee kontraata goota
Yoo kontraata san cabsite abbaan manaa sitti dallanaa jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala guyyaa nu uumerraa islaamummaa tana guyyaa seennerraa nuti kontraata rabbii hojii seennee jira. Kontraanni keenya maali? Akka hin kijibne, akka zinaa hin daleenye, akka farshoo hin dhuyne, akka nuti hin hatne, akka nama hin ajjeesne, akka gartee haadhaa fi abbaa keenya kabajnu, akka xiqqaa fi guddaa keenya kabajnu, ollaa keenyatti akka tola oollu, rakkataa bira akka dhaabbannu, beelawaa akka beela baasnu, waan gaggaarii ja'amti, hamtuu ja'amti irraa baqatu kana kontraatni. Waan biraati miti. Rabbiin gaara ol bahan jiru. Rabbiin samii tanarraa bishaan buusan jiru. Waliin jechaa jiru. If kabaja, if taha, namaafillee taha. Rabbii keessanillee tolaaf. Kanuma bakka kontraatni. Kanaafuu rabbiitu si uume qaamni ati qabdu kun qaama rabbiin sii kenne. Rifeensa ati qabdu rifeensa rabbiiti. Sattarattee abbaa manaa kee qofaaf akkanatti cuqqaalattee deemuun kanuma faadha kontraatni. Jabaadhu namoota garii kan amantii islaamaa himatu kan moon hordofne ilaaltee akka hin dogoggorre. Edaa muslimni akkanaa jettee akka qalbiin sin cabne kana siidhaama daawwattoota keenya bakka jirtanii egaa obboleettii teenya akka bira dhaabbattan har'aan tana guyyaan isii kuni guyyaa gammachuu lamaati. Gammachuun tokko har'a dhalatte obboleettiin teenya har'a islaamummaatti seentee dhalatte tokko. Gammachuun lammataa battalumaan ammumaan tana yoo rabbiin fedhe obboleettii teenya halaal obboleessa keenyaaf jamaaliif isaan lamaan jidduu nikaahan godhame wal fuudhuuf deeman barakaa akka rabbii bultii isaanii godhuuf akka kadhattaniif achumaan waan dandeessaniin guyyaa maatiin firrii wal bira dhaabbatu guyyaan kun guyyaa kennaanneen wal itti namni keessattuu obboleettiin teenya mu'allafaa qulubaan taate hatta zakaan keenyallee itti bakka. Namni zakaan baatii kana obboleettiin teenya fuudhatti deemti. Uummanni kun qabeenyallee miliyoonallee osoo qabaatanii qalbii isaanii tiisuudhaaf akka nama gartee nama amantiitti seenetti isii simatuudhaaf osoo miliyoonallee qabaatte osoo biliyoonallee qabaatte horiin zakaan obboleettii teenya gartee qalbii isii jajjabeessuuf isii hammatuudhaaf kennaan isii godhamu rabbi biratti mindaa isinii qaba. Kana gaa gammachiisaa obboleeyyan keenya bira dhaabbadha. Laala mee nasriin akka fakkaatu. Xiqqoo malee malaayikaan fakkaatu caccalaqee maashaallah lal gurbaan kun fuudhee waan inni fakkaatu laala namni gisee fuudhee bar ni tolaa bar maaliif badirraa waan takka yaaddaan qabu hiraariin qabu maashaallah isaa fi hawwillee bakka gammachiise waliin mana takka galanii amma kunoo maashaallah isaanuu ofiifuu rabbiin kaampaanii godhu jira inshallah rabbi kaampaanii sinaa godhu boo rabbi kaampaanii qur'aanaa fi hadiisaa tagartee kunoo islaamummaa la ilaha mee laala obboleen islaamaa bu'aa gartee isaan هوين إسلامه وبودا مي دورتي ميك إسلامي بولين إسلامه لا لا بوا سبحان الله سبحان الله أبو ربي تسني أدبلو إن شاء الله أكاسما زارا سني إنيو تزام كان زارا سني جواري زارا سني أرومو إيشيلي أبو إيشيلي كمالة تتافي قدا ورا جد كرا كيساتي نمي دودا شهادة قبسيسة إيشيلني غاري نسري وانجا تجئيتي غرا نكاها بدرون أكا نكاها قلو يو sila live miti gara dubaatiin godhama akkasii gaa inshallah dhaammadhu waan dhaammattu hawaasa keenya bira dhaabbadha gargaara hamilee mee boo ilillee ol facaasa aruuzatti osoo hin seenne nuti osoo nikaa hin godhanne mee ilillee ol facaasaan jee boo ilillee ol facaasa ilillee jaa agartee gammachuu islaamaatis gammachuu aruuzaatis Allahu akbar keeroo diidama otoo kana nu bira jira nama hedduudha nu live dhaaf jecha aseen malee kutaan aruuzaa guutuudha dhiiraa fi shamarranillee ni jiranii qophii bareedaatu jira wallahi hedduu namatti tola waan nama gammachiisaati nuti amma namoonni mul'atu qabnu nama lama qofa waan ta'aniif anaaf isiin asirratti mul'anne malee mucaan ka mushirraallee asuma jira kaisii fuudhu sanillee nu garsiise mee kaisii fuudhu sanuu nu garsiise abbo arganii maal abbo Jamal Asbey nama ajaa'ibaa wayti Assalamu alaikum Abu Jamal. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abbo sifan wahi dirqite Islam ummati ne te wen si gafadda. La ani dirqine fedi mufitin ani bas injalade male ani amanta barbade ordohu dande tayna ani gas jalade amanta garaketi rufu qaba jette kumana ga. Allahu akbar. Abbo bagarbi sigammachi abbo mal abbo maatii ajaa'ib argatte maatii ajaa'iba abbaa isii hagumaan dubbise sanitti
wallahi qalbii nabuute abbo oromoo dhugaadhaan namooma qabdu oromummaa qabdu dhugaadhaan gartee safuu qabdu kabajaa qabdu jaalala qabdu rabbi nagarsiise duba abbaa isii hundee ja'anii abbaa sifan oromoon bakka jirtanitti abbaa sannaa galatoonfadha abbaa sannaa galatoonfadha abbo intalti teessan intalatiyya naan jee abbo intalti tiyya intalateessanii naan jee wattakka nuti oromoo wattakka walirraa addaan hin qabnu naan jee abbo abbaa kanarraa dhalatte intalti tuni abbaa umrii gartee rabbiin waan jaalatu rabbii isaa kanu karaa rabbii isii fidee kanallee isallee rabbii kun fayyekuun itti ammumaan tana karaa kana isaa raffaadhaafisu obbo Jamaal dhalootaan eessaati obbo Jamaal? Dhalootaan eessaati? Ana jettanii? Obbo Jamaal eessa dhalate? Arsii bahaa ana diksiis. Maashaallah maashaallah. Isinoo dhalootaan eessa? Shawaa baati isin kini. Maashaallah. Maaloo abbo konkolaataa arsii baasanirraa kaafattee mana abbaa isii san dheedhee galatoonfachuu qabda abbo. Okay. Baarakallahu fiik. Akkasii abbo maaliif warra ajaa'ibarraa dhufte shari'aaleen akkasuma jetti. Manguddoo ergitee gaashaalla galatoomaa naa jechuu qabdan anaa galumaa si bira kaayadha. Sanii achitti gaa abbo mee naa yaami badru sheef badruu naa yaami. Ko badru mul'ata jala kan jala. Nasri. Dhufaa jira badru illee ni ziyaartani. Nuti asumaan itti seenna kalaas. Asumaan itti lixuu deemna. Aya. Sheikh Badru assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Akkam abbaa fayyaa keeti? Alhamdulillah. Akkuma gaareefu dhageenya sanitti abbaan isii obbo Hundeen abbaan sifan wakiilummaa intalatiyya gartee waan akka abbaatti akka obboleessatti dirqama narra jiru sababa amantiitiin ani gartee waan hin bakka bu'uu hin dandeenyeef guututti isin bakka narraa bu'aa je'ee dirqama sarreefu osoo waliin dhageenyu dabarfatee jira hunda keenya irratti jechuudha. Kanaafuu siifan qofa gaafachuu barbaana. Siifan dubbata seete. Badruun akka obboleessatti bakka si bu'ee nikaahaa gartee si godhuudhaaf hayyama fedhii keetiin kan iteefi jirta. Okay, galatoom. Nasri ragaan bakka kana jiru eenyuu fi eenyu natti himi nutti illee mul'isi yoo barbaachisaa ta'e. Tokko anum. Allahu akbar. Jamaal. Maatii kee keessaa nama tokko Jamaal. Jamaal miti. Tokko illee jira ko abdiin mul'atu. Asillee namni tokko ragaan ni jira abdii jedhama kinoo ni mul'isnaan fuulaan illee haa mul'atu. Maqaa zarmaanzarii isaa daraddariimi abboo. Himatu kinoo seera. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaa kee naa himi abbee. Abdii turii jedhama. Abdii turii maashaallah abboo ijoolleen isin warri Dubaay jiran kuni maal abboo nama Ameerikaa jiru maashaallah akka malaayikaa calaleeyxani Allahu akbar isinitu abboo maashaallah. Yoo isin hundi fufuudhin Ameerikaa tanarraa dubra babbareedaa rabbi sodaatu ka imaana qabu dhiira babbareedduu akka teessanii ta rabbi sodaatu ta salaatu tana barbaanna maal gaa kana keessa gaa isinii dhaadheessina yoo isin dhugumaan gartee gaa akkanumatti keessanis bareedee fuula rabbii toltanii rabbiidhaaf salaattanii masgida kan Nasrii ni beeka nama masgida jiraachisu akkuma isaa kana taanaan maal reegaa soddaa taaneetuma asii mala isinii goona. Amshira isinummaan nu argaa malee. Abshiru inshallah. Gaarii maqaa keenya yaadachiisi. Abdii turii jedhama. Nasrii maqaa isaa san barreessi. Maqaa ragaa nama biraa jirutus barreessi. Xalayaa akka gaariitti tolchiitii barreessi qalama daabaatiin. Inshallah ni barreessina. Ni barreessina qaada egaa tokko waraqaa nuuf haa kennan ni faayidee. اليوم ليلة الليلة جنان ليلة الليلة الكن جمعتي الكن جمعتوتي الكن قرتي جمعة جتون قويا ربي سبحانه وتعالى نبي آدم
ها Ummanni illee hin rafne nama 1900 nu waliin taa'ee nu daawwataa jira. ما لسانه رقادا وأنتم شهداء الله في الأرض. يا والله. بريفدوا رقانا وكما تكافي بس قال لي بريفد. ما يكاك فودو مهان كاكا كيجي الناخر. جمال إنه جمال ما شاء ماشي مقاي سي سيفا ولدي ماشي راجع مصري شيخ عباسة راجع لمتا عبدي توري مهرين إيسي ميكا جنريفو ميكا تولي ميكا هاتو جتي سيفن درهما دبي كما لما ولي قال لي الرقبيتي مرقا إيسيتي فتو درهما كما جتوس كما دلميتوس مليون جتوس مرقا قبدي مين رقبي إيسي رارقا أفان إيسي رارقين أصلا سيفن مهرين كي كنان يرون أمني أمنتيس يرون أمني نكاها قدمو مهري وان جامو تجرا مهرين كوني إرّا كراتك آتو إرّا جالتا مالا شرع إسلامت قرو دوبرتين تكا حقا فيتهمتو مرقا قبدي إسا مالي نكاهن هنحل الفم يو إسا قرتي آتيوان إني سيكنو دندهو أكا آدا بياهم نيساد لالتي حقا آتي بربادي إهمتشو دنديس مهرين كي ميك أهاته رجت الله أكبر كما لما جت جمال قا ربي سادن دي شوكا كما لما إن شاء الله لا فادا كان دموز ما قرتيكا باتي تكا قوتا بارك الله فيك إن شاء الله يودن ده جمال درهما تكامو درهما جنا درهما ما ليني كيسن كاتشيسون درهما باي درهما دبي درهما كم لما جت مو كم تكيت كما لم درهما كما لما مالك بيا دبي agartee Emirates jechuudha akkasitti yoo danda'e guyyaa halkan arraan tana irra caalaan arraan tanatti kannu yoo arratti isaa hin tolle zimmaa jannaan takkaamoo liqaa tahaa isarratti guyyaa isaa tole harka rabbiin guyyaa isaa bal'ise obbaleetii teenya qabeenyi kun kennaan kun kennaa keetii jee kannaaf dubartii bitachuudhaan miti kun dubartii qarshii 2,000 isiin bitu kuni ulfina kabajaa itti godhumaaf osoo arraan tana osoo inni hin dandeenyellee maaltu godhama yoo quraana beeke quraana isii barsiisaa jechuudha mee rabbi sodaadhu quraanaan dubartii bittaa no hin bittu kuni jechuun namni ati dubartiin ati heerumaa jirtu tun maatii ulfaatarraa dhufte maatii kabajaarraa dhufte qabeenya isaan itti baasan osoo kannisin jaanuu hin dandeessu qabeenya haadhaa fi abbaan intalana guddisuudhaaf kunuunsuudhaaf asingee osoo baasisin jaan kafallee hin dandeenyu garuu immoo osoo dandahame kanaa oliin godhaa kanaa ol ati gatiin kee qabeenyaa miti kanaa olii at least kuni jechuun ulfina kabajaa jechuudha waan biraatii miti akkasitti nuuf haa hubatanii kanaafuu kuni maallaqaan dubartii bitachuudhaan miti kana hubadha daawwattoota keenya keessattuu namoonni amantii islaamaa hin beekne kuni ulfina kabajaa dubartiin takka ulfina isiin qabdu akkanumatti akkuma feetetti dhufteetuma gartee akka karraa fuudhu akka hin dandeenye sitti mul'isuudhaaf seeraatu jira sirnaatu jira jechuuf inshaallah gaarii gaa eega ragoota agarree booda inshaallah bakka nu deebi'uu dandeessan obbo eenyu jette maqaa kee abdiidha maqaan abdii ulfaadhu galatoomii Ayyee namoota jaasan maqaa isinii galmeessee jira. Ayyee gaggare eegamee ragoota isii. Mucaan maqaan Jamaal jedhama. Jamaal Nashaa jedhama. Mucayyoo maqaan isii Siifan Hundee jedhamti. Kun aruustichaa fi aruustittiidha. Aruustichaa fi aruustittiidha. Mushurroota lamaanii. Ragaan tokko Nasrii Sheek Abaadir jedha. Inni lammataa ammoo Abdii Turii jedhama. Kunniin ragoota lameeni.
ورون النكاح قراني بجواب نمو أستاذ ناصر أمزادي في أستاذ بدري مختار جلما. ما شاء الله ما شاء الله. أستاذ بدري كوني أستاذ كيسان كان دبي نما يشين أمانتن نما يشين يوغرتي أرانتن أسين ببها قلا أسين إنجي لقي سنيمتي نمني كون. نما غاري نما. نعم. نما غاري نما. لقي سنيم. نما أمن نما جال النورة نما غاري. بارك الله فيك. هاي بدرو غرا نكاح تجيدا برغا رغان أرغمي مهرينيس كمالا متهامي إن شاء الله وبالي سكينياف أكا نكاها غوتو مي إيسا جرغا وفيك إبالتو قوبا مي دوران دوسي غرا سيفان نادي بسجي آيا سيفان التسمو لدومي سيفان وباليتي تو سيفان غربا كان أكا اسم جدو جالالتي جرتو واني شكي هنك أمنوغا جالالتي اسم جدو تي أرغمتي جرتي مي نجالتا تي جمال غافة چوكم أكا سيغا جالالتي أرغمو قبدي دوبرتي تك أغرتي لتت كفور داف إنينيس جالتو قبا إسينيس جالتو قبدي والدرك أونين جرتو شير أسلاما كيستي درك أما والكانو نمان جرين سنجي إنجرو تناسمتك إبالي غام وري maqaa amantii islaamaatiin dubartii dirqatanii kan itti jettan hin jirtu. Kun obboleettiin tinya ofiisiitti jaalattee abbaa isiin jaalattetti heerumaa jirti. Hayyee Jamaal as naa baase. Kottomas bee Jamaal. Obbo Jamaal koo akkamii siifan jaalattaa? Gaarii akkasuma. Achuma taa'ii amma wani irratti naa qabii kaameeraa Badru. هاي دبنا ما جت الأستاذ بدر رتنا كبي جابان وكيلو ما فرته جرو بدر وانته أستاذ بدرون أني خطبة سيفين كرا نكاها قرته وكيلو ما أبليتين تنيا سيكن نتين أبان إشي تلين سيكنن أكا وليت مالف قادين هنجرو بيا كيسن كنافو قادين وان هنجرف نمني أمانمان نمني ربي صدات نمني حواسني ربي صدات جتشو قرته at least كبدا حواس برت أمانما رجامي نمني كنما قرته ربي صدات جاني وان رقابة هني جرين فريدي كنافو أمانان سيكبتي وبليتي قاسي توني خاقودا أني خطبة سيكرا قبلا أيوة بارك الله فيكم دعوتوتا كينيا كم فقو في إيهو جرتن أمغا غرا نكاها ديما جرا يرو أمانتنا وبليسا كينيا جمالي في سيفان هنديلا ربينغا إسان أرانتان ولين فري وبليتين تنيغا شهداك أبتي بودا غرا نكاها تجيدا برا جرا أكو مغرتن مهرينيس دولا ريال أمين درهم أكون لما أكسما رغوتني نما سدي دبت ميجرا أكو ملغي سنسانيتي أمغا غرا نكاها بتلان دبرا وغوغا نكاها نقول أمي بوديسين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير خلونا نبريستني بل بارك الله بكجرتني دعاء غراف لا لما نما كما لما في وجر أنا من كل ما دعائي تيسن خيس ربي نما خنا خيس هنتم جنة بدكنا سيجلامتي تكبير الله أكبر ما غير غيريشين سنجيبو فيسبوكي خنا فيسبوكي نرانتن هاجمدو الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر سبحان الله الحمد لله استغفر الله فجأسين سنجيبو وامبراتو خيري وامبرا فجأسو تكي نيامي تنا فجأسين سنجيب فجأسي تي في يو يا ارتلتي فجأسي يو لي يا من رانتنا فإسا خديرو إلى موت بيتها ففجأسي إسا يسرى مري على كل حال قرني كده مرة إن شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن شاء الله خطبا هاجادا قرأ ميجرا قا رب سبحانه وتعالى برخاء نكاها قروفي وانقوتو سيفن وكلما قرتي إسين وكلتين بكسبوفتين أكا أبليستي أبليتيتي يجتي سيفن أبلو سيفن هندي جمال أبلو مكا بائسات ستايمو نكاها سيهدي جتان جمالي أكاسيتي إني سراك إيبالي تكاسر متنفرجا أجمتيغا نكاه هدما يجو أفان رباتين جتوس نتا زوجتك مكاسات جمالي في سيفن. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم أنا زوجتك سيفا بنت موكلي بنت موكلي سيفا أمدي لجمال نشا أفان أروموتين جي قبلت جينتي قبلت نكاحها لي قبلت نكاحها قبلت نكاحها لي على ما ترادا على ما تراضينا يعني بمحر مذكور على تراضينا بمهر مذكور على تراضينا مذكور أفان أروموتين جئين أستاذ جمال أستاذ بدري أوكي أني وكلامي أبوليتي يا سيفان أمدي جمال نشاتي إتي رمسيسي يوكين كني في تنجر سيف كان نجرة تقرقل يجينا كسين جمال أوكي أنا اللي ماري إني ناكن نكنا وجه ماري شيء وجين ماري درهم كمالمان بيا دبي سن ولين سيفن سرامت أنفرد جين ماري درارا كما إبلما وجين ماري كنا وجين كما إبلما وجين الله أكبر بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير اللهم بارك لهم اللهم اجعل لهم مبروكا ربي بركة اسنها قلوا آمين آمين يا جمال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ربي قرتي بلتي إيمانا بلتي تقوانا بلتي قرتي ربي جالته بلتي ربي اسن الراقم ربي اسنها قلوا ربي إيجا والإسن جالتي والإسن جبسيسين إيجا والإسن كن ربي وللرا أداني سن باسي ربي سبحانه وتعالى وأن قفوا شيطان حاسدا هستيتي ربي سن راقبوا يا دام هذا كيس ربي سن هاقوتو بكديم تنتي ألفنا في ويوم أرقطة
warra waliin waaru warra waliin arrii filatu warra waliin jannatul firdaus dhaalu rabbi isin haa godhu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa durummaa booda hiyyummaan hin jira rabbi isin haa badhaasu abbee harka samitti ol qabii jee amiin durummaa hiyyummaa hin qabne rabbi isin haa badhaasu keessattuu sifaniin harka samitti ol naa qabii jeen akka gaaritti maaliif amma islaamotii diliin qabduuti intalti akka rabbi isii uumetti jirti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa yaada murada keessa rabbi isin haa gootu tan fagaatti rabbi isin haa dhiheessu tan isin wallaaltan hunda rabbi isin haa beeksisu gaarii hunda iimaana isinii eega kennee booda rabbiin kufriidhaan isiniin fedhin duba waan iimaana dabalaa malee waan iimaana isinirraa hir'isu rabbi isinirraa haa qabu qur'aanaa fi hadiisa rabbiin qomatti isinii haa qabu isinii haa laaffisu aboo rizqii gartee qabeenya dhumaa hin qabne rabbii biraa tahe san ha isin lakkooytanii hifattan ha lakkoose isaa isin hin beeyin ha maatiin xiqqaa guddaan biitii irraa fayyadamtu qabeenya akkasitti rabbi isin haa badhaasu qabeenya rabbiidhaan gabbartan gabroottan rabbiitiin gargaartan rakkataadhaan maxxanfattan aanaan maxxanfattan ha akkasitti rabbi isin haa gargaaru isin haa badhaasu bilisummaa booda gartee gabrummaan hin jira rabbi nu haa badhaasu sababaa cidha keessan kanaan rabbiin du'aayii arraan tana nurraa ni dhagee jennee abdii qabna siifan garaan qulqulluu arraan tana gartee rabbiidhaaf if qulqulleessite rabbiidhaaf shayxaanarraa bilisa baate gabbartii rabbii subhaanahu wa ta'aalaa isaaf qulqulleessite aboo rabbiin yaa rabbi nurraa jaaladhu gabroottan keenya kan hidhaa keessa jiran yaa rab gabroottan kee yaa rab hidhaa keessa kan jiran yaa rabbi hidhaadhaa nuu baasi yaa rabbi ni dandeessaati guutuu oromiyaa nagee nuu buusi guutuu Itoophiyaa keessa nagee nuu buusi gabroottan kee wal taasisi yaa rabbi si kadhanne yaa Allah yaa khaliqana yaa rabbi biyya keenya nagee nuu godhi alaa mana keenya nagee nuu godhi yaa rabbi ayyoo teenya tan dhugaadhaan gartee bilisummaadhaaf beeloyte ta bilisummaadhaaf dhamaate yaa rabbi dheebuu bilisummaa isaan baasi yaa rabbi dheebuu bilisummaa isaan baasi yaa rabbi si kadhanne yaa Allah yaa rabbi nu dhamaastee nun hambisiin gabrummaa irratti yaa rabbi hayyaa nutti deebisi qalbii nutti deebisi yaa rabbi hidhamtoota keenya manatti nagayaan nu deebisi yaa rabbi biyya sana keessatti yaa rabbi jaalalaa fi kabajaa fi gammachuu nuuf argamsiisi mootummaa biyyaa tolu kan haqaa kan rabbi sodaatu kan safuu qabu kan gartee rabbiidhaaf tolu kan gabrootan rabbiitiif tolu kan namaa sa'aaf tolu yaa rabbi mootummaa akkasii bakka nuuf yaa rabbi mootummaa nuti filannee miti ka ati nuu filte kan siif tolu kan biyyaa tolu kan namaa sa'a tolu kan margaa tolu yaa rabbi mootummaa akkasii bakka nuuf yaa rabbi iyyinee dadhabne yaa rabbi iyyinee dadhabne yaa rabbi balballi ta'e hoggayyuu banaadha yaa rabbi rahmata keetirraa immoo hin dadhabnu yaa rabbi si kadhanne bultii maatii isaaniitiin hangafi bultii gabroottan keetii hunda yaa rabbi nu bareechi yaa rabbi kan wal diige walitti deebisii nu jaare kan walii galuu dadhabe walii nu galchi kan wal ta'uu dadhabe wal taasisi yaa rabbi kan hiyyummaan isa dhamaaste yaa rabbi duroomsi hiyyummarraa hiyyummaa iimaanaa kan qabu yaa rabbi iimaanaan isa duroomsi yaa rabbi si kadhanne yaa rabbi nuu kanniiti warra kannatu nu taasisi yaa rabbi si kadhanne yaa rabbi balbaltii ta'e tan rahmataa banaadha yaa rabbi kumaantamin warra shahadaa kana booda qabatullee yaa rabbi amrii duniyaatiif akhiraa isaniif laafisi obboleeyyan keenya kan shahadaan qaban yaa rabbi karaa gaarii kana akkuma obboleettii teenyaa feetetti yaa rabbi isaanii fedhi dhiiraa fi dubartii teenya tan heerumin tan fuudhin yaa rabbi bultii gaarii bultii imaana isaanii kan yaa rabbi si kadhanna yaa rabbi nu taasisi yaa rabbi ol nu taasisi yaa rabbi nu taasisi nurratti hin taasisin yaa rabbi nun kaasin nutti hin kaasin yaa rabbi si kadhannaati diina nutti hin kaasin ittillee nun kaasin yaa rabbi nurraa qabi diina nu balleessaa jiru nurraa qabi wallaalaa keenya nu beesisi jannataa keenya nu qajeelchi yaa rabbi dhabaataa keenya yaa rabbi nu duroomsi وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير وابو نصري قراء تامسك أبدو تدبرق بارك الله فيك Ayyee ustaaza keenya xumurree jirra sagantaa bareedaa dabarsinee gammachuu guddaa qabna hundinuu gammannee jirra obboleeyyan keenya hawaasni Oromoo akka nurraa gammadan abdii qabna
As keessatti wanti dogongorroo jiraate dhiifama jechaatu sagantaa har'aaf qabannee dhiyaanne kalmaan goolabnaa warra wal fuudhanillee rabbiin walitti haa urgeessu walitti haa meessu bultii halaalaa isaan ijaarratan ta'a galma geessu rabbiin isaanii haa taasisu warra nu waliin ta'anii kaameraa duuba ta'anii namoota hedduutu jiranii hin rafne hin jenne dadhabne hin jenne nu waliin ta'anii asitti nama hedduu gammachuu kan nu waliin qoodamanillee hunda isaanii qeerroo fi qarree keenyaan galatoomaa jechuun ni barbaada. Warroota asirratti teessaniitiin gammachuu kanas nu waliin qoodamtanii nu hordofaa turtaniinis ilmaan Oromoo hundaan galatoomaa jechaa sagantaa har'aaf qabanne asumaan goolabnaa warroonni gama amantii Islaamaa seenuu barbaada. Akkuma kanaan dura beekamu gama kootiinis ta'ee gama hawwiitii fi gama Ustaaz Naasir Hamzaatiin nu qunnamuu barbaadan kallattii kana sadiin yoo nu qunnamtan isin simatuudhaaf qophiidhaa iddoo isin jirtanitti biyya kana keessas yoo jiraattan dhufnee gammachuu keessan isin waliin qoodamnaa jechuun ni barbaada. Isinis ustaaza keenya jaalatamaa fi kabajamaa ulfaadha galatoomaa umri rabbi isin haa dheeressu isin jira. Kalmaan goolabnaa barakallahu fika yoo ustaaz Badruun dhaamsa qabaate hiree kannii fi dhaamsa baay'ee qabu nuti gama islaaminaa kanatti nama waamuudhaaf xiqqoo dadhabina qabna waan ta'eef damma nuti baannee deemnu kana uummata beeksisaan jiru yookiin uummata argisiisaan jiru uummanni ofiin argee as dhufaa jira. Kanaafuu rafuun qabnu gahee keenya ba'uu qabnan jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجينا جراد لقى بكجرتني تربي سنها تيزو على ما نخيس ربي سنها بريتشو دعوتوني خينا خنولين ترتني إلى ما هريبر أبدني بيجاربا كيسا هالكن ولكا تبرتني اللي وستني نول نفانا ترتن قلتهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.